No. Bareha gubaka dursania kan kese no biran tarresh. Waan isin jette kottaa faa caqasaadhani bir yuutuubii keessa deemee ilaalee dhiyootan. Allah ajaiba. Waldan deettani garuu maashaallah nama garii ta'etti dhugaa dubbachuu fi qaata hirmijjaa badaa fudhata wallahi. Maaliif bakkan kennuuf waan akkasiisaniif maaliif of beeka waan ta'eef ofii kiyyaa of beeka barbaada yoo waan barbaada yoo dalaganis waan barbaada yoo dubbatanillee kan arrabsus honnoo jedhus zambii manarraa dhiqataa oolan badii qabaadhetii miti callisuun kiyyaan immoo. Atamma tanuma keessa yuutuubii qabda? Yuutuubii maal qabaa yoo takkittii tanaan tamaama hojjinaasaa jirru tana qabaadhe malee uuma takkan qabu bira. Yuutuubii qabdu ati? Hin qabu wallahi nama meeqa arge fakkeessa si argaa yuutuubii immoo firaa ol jedhee banatee nama saabskiraayibii moosa. Yoo sana nu waraabataaranii birollaahi laazim asii gabbuuna noo tana achi jira yuutuubii keessa of soqamma. Waan immoo firaa olii Doktor Muzayyi walinaan isaan kotta gatu qalala jedhanka. Wallah amma boru inshallah amma idannana walitti buuratanii boru achirra anaaf sille sarchi goone laalla yuutuubii seen ilaali. Wallahi boru kaa barbaadna amma yoo xiqqoo booda tiktokii irra barbaadna feesbuuk fi tiktokiin amma wal darbatanii kushakkii malee amma wal darbatanii rakkoon qabu garuu jechuun ati maa hin bananne dhugaa dubbachuuf jechuun amma maqaa kan keetiin namni banatee akkasitti hin fayyadamu. Ati namaan naa banaa jettee maa wanti hin goone. Maal dalaga Muzayyiin irratti maal dalaga? Yuutuubiin berqaldii miti. Yuutuubiin reediin dalagu san beeka. Gamaa gamana xaaxaa qaba yaani wanta gamaa gamanaa walitti fidanii sagalee namaa kana sagalee addaan kutamee maal godhame yaani baay'ee nama dadhabsiisa waan ta'eef hin feene. Sun immoo sirriidha keessaa waan tokko mummuranii editii godhanii babbaleeysanii maxxansanii. Ati waamuma kan kee itti feeta ka kun haasa'u makan kee kanniin kama namnu gurgurataa kanniin. Isin madattee ajirratti achichuma dhattee ibsa kennitaa maal goote. Haaraan fedhu waan akkasii hin banadhu. Wallahi ka jechuun amma kun amma tiktokiin uma duruma baranne malee wanni bu'aalleen qabu ajandaa malee. Dhugaa. Yuutuubiin ammoo dhugaa dubbachuuf faayidaalee qaba. Sanitti dhugaa benni beekaa nama sa'aatillee wannan dhaqqabsiisu mucaa barumsa geessaa barumsaa baasaa boqonnaa gadi baasuu danda'a. Yani nattiin tolu walumaa gala. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Na'iima jirta akkam? Na'iima jennaan Na'iimaa birqaata dhiise kaleessa muharra arge liivii isii jechuu. Nagumarraa baddee. Nuseentu baay'ee. Inni istee berin agarree. Inni tobbatte asillee jaarsa argattee tobbatte. Inni heerumtee? Qubee dudda qabattee deemti namni harkarra qabatee deema. Ani kubee tokko fayyadamte sila Na'iima ani kubee kana ka fayyadamtu sila Doktor Muzee majaalatte muna biraa deemu. Asima yoo dhugaa dubbanne kubee emmi kana fayyadamti dhugaadha. Sila Muzeedha jedheetuma biyya tokko jiranii jarri akkami jedheetuma dhiiseedha hin gaafannillee. Anuyyuu hin gaafanne kunoo hadhaati dubbannaan dubbadhe.
Naima kube wila gachu kasila naima ne rumte nani yuna anjete samboda kube mai to kubaka atedem tisila naima ni ana jarate kabate gona ne mo fero baka demi riba sdogge kotu yo rafu marba ne gazdi sentako nigiti kurati rafta esa rafagati kotu baka ye aye tatesh yalla ye sittatu lugali ajedu muze ui mbaye man Toktoki wine te emoji leono livi sene ture o jere shoot goda faccia me boda sitterga kessa aye taudi desa malta dakika lakae dakika Irrasi darba Mufro afaan qardaadha afaan gartee faayidaan qabne afaan amaariffaa kana waan gartee ummata kanallee jijjiiruu hin dandeenyu. ati gabbuuti isan ol baasee sanboodan deebita. Namni heloo jiru kun kootu gale ol. Kanga rakkoon nuti qabnu akka biyyatti rakkootu jira ingiliffa irratti namni keenya fokkos hin godhu asirratti waan kana barachuuf faliin qabu eenyu sitti haasa'u eenyutti haasa'u ummata afaan amaariffaa haasa'u akka araadatti ilaalufa ingilizenya guutuma keenyaatu hin beeku barsoonni nu barsiisuu hin beeku ingiliffaa. Saayiba maal seetanii beektaa? Nuti yeroo namni wali kofalla yeroo namni tokko afaan caccabse akkamitti ingiliffaa hin beekni akkamitti afaan kana hin beekni jenneeti akka walitti hin dubbanne wal goona malee akka nama walirra waa beeku wal caccabsuu amma faranjiin gisee afaan isaanii caccabsite maaliif afaan cabsite jettee nuti hin kofaltu. Ni barattaa ati nama jabaadha nama jijjiiramuu danda'u jettee si jajjabeessiti. Akkasumas saba biraatis afaan isaanii yoo cabsite maaliif caccabsitaa akkamitti afaan kana hin beekne jettee muudii sirratti hin qabattu. Nuti ammoo afaan kana akkamitti hin beekne yoo beeku haasa'uu sodaata. Garuu hangi wal beeku muudii walirra qabatu nama afaan san hin beekne bira ta'anii ittiin nama san lakkafuu waan akkasii qabna nuti. Sagalee malee wal barsiisuu yeroo waliif kannuu yoo namni bakka kanatti dogongortee jirta akkana sirreeffadhu jabaadhu ni barattaa ni waan kana boodana daran jabaattaa waliin jechuu san hin beeknu. Dhugaa walitti himnaa miti waan akkasii hin beeknuun ammoo nama waan takka wallaale caccabsuu gadhahuu bakka xiqqeessuu waan akkanaa kana tokkoffaadha nuti. Awwa sagantaa sagantaan daawwanna. Dhugaadha. Mee hello baga dhufte. Thank you ma. Galata. Keessanii akkam jirtu? Fayyaa. Ayidiyaa bareedaa qabattanii dhuftanii ispeeshaalii uummata keenya diiyaaspooraa jiruuf waan bareedaa kun. Namni keenya waggaa 15 taa'ee turjumaa barbaada afaan haasa'uudhaaf appilikeeshinii eeggachuudhaaf nama isaa barreessu barbaada. Inni suni dadhabina keenya isa guddaadha. Ispeeshaalii uummanni Oromoo biyyan keessa jiraadhu kana keessa yeroo hundumaa nama jala deema waan barreessi waan haasa'i jedhee. Inni kuni xiqqoo ishee in ulfaata. Maaliif barumsi namnichi barumsa uume yookaas namoonni barumsa uumanii baratanii uuman akkuma keenya akkuma koodha. Barumsi cimu tokko hin jiru. Maal barbaada isa chaalenjii barbaada. Namni keenya gaafa biyyaa ba'u tokko jireenya isaa jijjiiruudhaaf maal gochuu qabaa barachuu qaba yoo danda'e.
Noota baay'ee bana. Opportunity hedduu banaaf namaaf ala namaatiif. Hojjechuudhaaf wanta barbaadde gochuudhaaf opportunity hedduu sii bana. Kanaafiyyuu warroota kanarratti tu fookasii goone gaariidha yoo keessumaa namoonni ala jirru kun umuriin limiitii sin godhu. Waggaa 60 taatee haayiskuulii barachuu dandeessa, yuunivarsiitii barachuu dandeessa. Umuriin limiitii sin godhu. Biyya alaatti xiqqoo ishee kan yoo umuriin kee 50 ol ta'e student loonii argachuu xiqqoo ulfaata. Horii yoo qabaatte garuu barachuu dandeessa. Student loonii jechuun liqeeffattee barachuudhaa fi mootummaan si barsiisuudhaa fi umuriin kee deemee jennaan waggoota muraasa booddeedha kan itti umuriin kee 50 yoo ta'e waggaa 18 booddee intanaa ta'uu dandeessa, soorama ba'uu dandeessa. Wanta ta'eef mootummaan gaafa umuriin kee 50 ta'u sii kennuu dhiisuu mala. Garuu umuriin keenya xiqqoo ishee 30, 20, 40 yoo ta'e barachuu dandeenya jechuu barbaadeen. Xiqqoo yaalaa keessatti fedhii yoo qabaatte wanti si dhaabu hin jiru. Barumsa kamiin iyyuu barachuudhaaf fedhii qabaannaan horii liqeeffattee barattaa. Liqeeffattee gaafa barattu bu'aa irraa argatta malee wanta kassartu yookaas immoo wanta si miidhu tokko hin qabu. So biyya kana gaafa dhufnu beezikii warra ta'e qabachuu qabna. Afaan haasa'uun beezikii isa tokkoffaa. Inni lammaffaan yoo dandeenye namoota wajjin hundumaa akkasitti of ilaaluu qabna. Namoota baratanii wajjin kompiitii namoota hin baranne hojii yoo kompiitii goote waan irraa baratu hin qabdu, waan sirraa baratu hin qabu. So namoota baratanii wajjin yoo kompiitii goone maaliif amma fakkeenyaaf jabbiin harree keessa ooltu akka harree dhuftii jedhu. Nama hin baranne wajjin gaafa ooltu eeriyaa masana oolta. Eeriyaa biraa yaaddu. Yaadi kee hin jiru. Waan biraa yaaduu hin dandeessu. Achuma yoo faaktorii hojjette yoo waan xixiqqaa kana hojjette achuma yaadaa oolta. Garuu yoo baratte intinaa kee argita beektaa fiicharii kee argita. Eessa akka deemtu waan akka hojjettu argita fiicharii kee duratti jechuudha. So isa kanarratti yoo fookasii goone namoota hedduudhaaf intinaa ta'uu dandeenya, fakkeenya ta'uu dandeenya jechuu barbaadeen. Keessumaa ijoolleen Irooppii keessa jirtanii wantoota xixiqqaa kana ilaaltanii, garii kana ilaaltanii, wanta xixiqqaa kana ilaaltanii don't waste your time. Yeroodhaan barattu afaan hin dandeessu yoo ta'e afaanni Oromiffas rakkattee ma barte yoo Oromoo taate, Amaariffas rakkattee ma barte, Ingiliffas rakkattee ma barte barachuutti hin dandeessa jechuu barbaadeen. Kanaafiyyuu Afaan baranne ba? Ulfaadhu guddaa galatoome dhugaatti waan hawaasa keenya gara biyya kanaa dhufuudhaaf hawwii qabanii fi biyyoota keessa jiraniif ergaa guddaadha. Mee eenyu nama Amiir taamu Amiira nama jedhu profaayila gara magariisa irra qabu. Reefun tana yaada qabda turte mee? Amiira yaada hin qabu jettee Buufin deemaa dubbadhu. yaa dubbadhe. Okay, galatooma. Laal maaltu ture ni beektaa? Zamaan wasiifin himaa. Gizee dura biyya faranjii gizee dhuftu. Fakkeenyaaf barattee jaanii maal baratte jaanii si gaafatan. Daleeydee jaanii maal daleeyde jaanii si gaafatan. Waan ati daleeydee fi wanni biyya barattee dhuftelleen wanti siif taasiif. Bareedaadha. Biyyattillee biyyoo barattee dhufte. Irra hedduun nama keenyaa biyyattis baratee osoo hin dhufini asittis hin baratudha. Amma nuti jenne hangareef iyyinee mi amma dhugaa dubbanna. So irra hedduun nama keenyaa gizee barateetis hin dhufne hin baranne gaanii beeknaa biyyatti namoota kam jabaate xiqquma achi barannaa beektaa. Osoon baratiin dhufa. Asis gizee dhufe takka dalagaa jala fiigaa tadhalaatis teesseetuma ilmaan horuu ilmaan kana mootummaan nama balleessitee maallaqa kannitii fi teesseetuma ilmaan horuu malee barnoota kanarratti fokkos hin gootu. Yaada kanarratti shamarri hundi waan irratti walii galantu jira. Baradhu gizeettee namoonni raadhiisii ilmaan daldalaa ilmaan horraas hin jaan. Akkana jechuun ilmaan saniif waan kafalamuun jiraachuudhaaf gartee? Yaa, ifi barnoota barachuu sanirratti carraa ifiin kanu namni keenya.
يو أكم دلق ودير كمان ليه قل لنا دلقا بكم أكلوا وان لوغير بكرابا غورن قشينا خيسا هوتيلا دلقا هوتيلا دلق ودا وري بيجبرا برنوتا وان قبوف قبي خيسا هوتيلا خيسا تكا خيسو ميسو تكا خاشري تكا وانا كسي دلقا نمنا خينيسا دلقا قشينا خيسا ميشالكا قشينا خيسا قدوم بوغوزا برنوتا قبو جاتشودا برنوتا قبو نمنا خينا سو سانسان تجرا لما بيجت اللي ميلال خيسا تونا مخينا خواشي قدي خنا همبرا بيجت اللي برنوتا قبو نمنا خينا همبرا أما جولن تاني خرونا إنه رمياتي في خرم صراحة إنه أولف مالي هنجرو درام فاني بيتني برنوتا رابلي سجاي شو برنوتا رافقو جرا خبرت إيش هذا كجنة وني نورتي فاني با سديسان برنوني بلسم مابودا سنورة فاني جرا نتيجة هون سان يو برد بكجي رونجان برنوني بلسم مابودا وني نتبر ريسنو من جدارا من برنوتا هذا ديمنه قبيس ديم باسن سنجتون برنوني بلسم مابودا جتشودا كرو برنوني بلسم مابودا متي بلسم ما سنو برنوتا هذا كده سيكله ها والله لما كسي سنكسر واني أما جنوفي مدامودي اللي ننطره يعني اللي مدامودي دور اللي ننطره وان بيجي خرنجي نما كيسة جلوا كسرت بينه دي بلي راسه سونتانه إمو وان أفتى أجرت كافي وان تاجب جدا كني دبته نمني بيجي خرنجي خنا كيسة جلوا أما تمي كاجرت أما تقولن جرو ستعمل أفتتنا أكتر وابر ريفته سيجافت برنوتا را هنجرو برنوتا نقبو جچودا بيا فرنجي تلتمو دلغا غاف دلغا تك بربادته دلغا تك سين وداف ديمتو مال برته سنجان مال قبدا سنجان دلغا نما برنوتا انكم ني تقات يا رجال والله لازم دلغا نما برنوتا انكم ني نما وابريسو اندنيه دبسو اندنيه في دبتو اندنيه ني تقاتي والله سو خناف نمنا خيني ما هم برني مالته هي نمنا خيني بيجنا ما تنا كسرت الاني صرمات ملي ديرتينس باغورو ملي بيجتس نما مالا اسيتس نما مالا يو مالك اللي يو تاتي ما ورا خيتني اسو برنوتا برتا جرتو تله واتي كو غرغارو ني دنديسا يو دغما ورا كان كيراكو يغتو تاتي باكتا نمي زمانو في الدبا صديفه مسافه نتكبي اكومنوي زمي namni keenya amma shamarri nuti dalleetti ilmaan dalleetti jiraannaa ilmaan saniin mootummaan nu gargaaraa jedhanii miti. Dirqama gisee ilmaan daddaltu kana abbaa manaati wajjin gargar baanee yoo jettee dhayxee mootummaatti himtee beeksifte malee inni samboodan jireenya nagaan jiraatu hannaan mana dhufa manuma isaa kana manuma isaa fi kireeffatee kiraa kafalu kana hannaan seena. Hannaan seen gaafan jiru yoon fi mootummaan achitti arge waliin jaanii miti re. Yoo mootummaan achitti arge waan sana irraa muura waan silaa kennamuu santu irraa irrata. Sanii fi waliin gargar baane jettaani atis mana biraa kireeffattee waan mootummaan si gargaaru sanii wanti goota ilmaan waan irraa qabduuf ammoo dirqama mana kana kiraa si kabalchiisa mootummaan. Qaama ilmaanii maallaqa isaafu kafaluu fi atis kiraa manaa kana ilmaan kan keetiif sirraa mura achirraa mura wanni kan keetirra. Sanii fi xiqqishoollee taatu dalagaa tiyyata namattitti waan nu jiraachisuun barbaada yoo jette haadha manaa fi ati waliin ettanii dhaytanii himtan. Garuu dhoossaadhaan hannaan dhufta manuma kan kee kana hannaan jiraatta. Jireenya tasgabbiitii miti jireenya nagaatii miti. Kanarraa namni tokko baratee xiqqishoo waan bultiisaa tanagaa gammachuun bobba'ee galuu tanagaa mana fi banatee ol seenuu ta'eenyuu hayyama ittiin gaafanne san argachuudhaaf dirqama namni tokko haruma ta'een uumama isaa aanjee hundaan barumsa irratti xiyyeeffachuun xiqqishoo dalagaa amman tana ba'attee argattu kana caala galii si argamsiisa. Waan silaa mootummaan adda baanee yoo jetteen si kafalu san caala isa barattee barumsaa waan takka argatte irra wayyaadha. Sa'aadhaan inni si kafalama jechaadha. Osuma ta'eeyyuu guyyaa tokko barattee foormii harka kan keetiin galfattee harka kan keetiin guuttattee kanaman gaafanne duunu siif bilisummaa takka. Mudaamuji kunuunji waan sirriitti jalqaba irratti akkuma jettanitti wanni hundi waan sirriitti. Maaltu jira seete namni jalqabumaa barreessuu fi dura beektaa ilmi namaa jalqaba waliigalteedha. Nama wajji waliigaluu danda'u. Waliigaltee maali? Wal meeshaan wal qunnamtii jechuun mara afaan jechuun meeshaa wal qunnamtii. Biyya jiraatu san keessatti ati
nama wajjin wal quunnamuu fi rakkootan ta'e ibsachuuf kan hin dandeessu jechuun barachuu qabda jalqabumaa. Amma barriti amma fakkeenyaaf ati mataan kan kee biyya baqaa kana keessatti biyya baqaa turte. Amma afaan biyyatti baqattee sayyoon si gaafadhe guutullee akkasi beeku hubattu hanga tokko na wajjin ni haasoftaa bari yoo hanga tokko nama beekta. Maaliif jireenya ati bakka jiraate santu si barsiisa tokkoffaa. Lammaffaa immoo nuti barachuudhaaf warra haala mijaa keessan turre bar biyyatti illee amma fakkeenyaaf ati biyyuma baqaa kanattu namni sappoortii si godhe yoo jiraate laanguweejii baradhuu biyya namaa tana gisee dhuftan rakkoo si muddataa jettee akka ati amma dubbattu kanatti nama yaada kana si kan argitee ni beekta. Injiru itti seenetu mana arge. Baatitti meeqaan afaan nama barsiisanii afaan baradhuu jenama maallaqa si kan nu garte injiru jechuudha. Nuti maali? Ijoollee biyya alaa jiru kunis duraan takka hangi warra biyyaa ijoollee biyya kana baradhaa jiran si maaluma baradhaa namaan jechaa oolan jennee xaarra nuti amma duraan biyyumattuu hin baana. Warri biyya alaa kuni baradhaa maa jechaa oolanii maal kabara teessa dhaqee majaa namni keenya kan. Kana maaltu barsiise rakkoodha. Hojii tana barumsaan harkatanii tanaa namni keenya hedduu hubannoo ittiin qabu hundumaan. Amma nuti barachuudhaaf fadhii ni qabna moo hin qabnu tura lama jalqabarratti yoo fadhii qabaatte biyya fayyadamee yoo jiraatte yoo sappoortii si godhe numa baratte. Amma laafgeejii kana fa'a waan nama wajjin walii galtee barattu hamma sadii barattu. Anuma mana barumsaa dhaqee baratu. Nan deebi'aa haasaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasitti qalbeessa. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Awora yaa. Martu biyya durraat bocu jirtan yaa ora dibde dubbin tun emeena fi maati. Kam to qonne tan Laafi tatuubsi. Amma akkam seete qalbeessaa keenya. Naasir kala toomiyatillee amma beektaa mudamutti faana madimma kana wanni haasaanii fi rakkoo tanaatu isaan tuqe. Akkasi. Yeroo hunda maaltu nama barsiisa. Rakkoo. Kanaafuu rakkoo tana keessatti akkamitti barachuu dandeenyaan amma fakkeenyaaf gisee biyya alaa tana deetu biyya nama tana deetu rakkaa yoo nama hin qabaanne keessatti fa'a halkanii guyyaa bocha kun dhugaadha. Boo'icha kan kee kana sababni guddaan barachuu dhabuudha. Kun namni kun baratuu qaba. Amma namni biyya jiru warri biyya alaa jiru kun maal godhuu qaba? Takka halganaa dhaquu kun akkami? Amma nuti umrii irratti hundaa wanni nuti jenneef nuti amma rakkoo isaanii tana garree warra amma asumarraa